Nakan aja. Namni miskin ni jannatan sinu jiru Quran rai kan aja. Anda ke? Fiti raga fiti wandi raga hadis Quran. Hadis kamera rai. Muslim mo Bukhari Muhammad nim basa. Abayan si Boma alakan nanari akan. No. Bali yoga pada. Quran ramu hadis rai nabi ini jannatan sinu jiru. Oke, artis umat agemas tabajis demo kanap, umat agemas tabajis demo kanap. Account birri khanni fasikan nani sanis. Mana ke injuru ber? Mana ke injuru buina aja umat Arab semua itu. Lala. Mana ke injuru live ini anjir. Mama bayan tabrakan sirara biasa kan no. No isin kasna dapat dah grupa kanara. Wallahi lazim. Burba isin DM biara bah ada lagatu. Odi galle? Ada lagi. Ano barang wange mara misi. Ifin jenne. Akka jado. Quran sifin kana nanja de man nama jannata miskin kan sene Quran ran si kana jechu juru mo jarana. Kharara ba jira bar. Me oromo tam tu tujara. Ore social kham Islam kham tu tujara me naima. يا أيها الناس يا رب القرآن خيسا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا إلمان نما هو اسم مسكين أبر دبودانا قفا دريس يا رب اللي قال لي so يو دبينا كنا تادي آرا نان لولو نعرفسو أنا نعرفسو فين دفنه غافو تشوف كاونتي كان نقبا أوكي جيمان هذا ديسو تمالي مالك اسنين كارينا كاونتي تكان نابو سنيس بالي يو ريفو جيمان هذا ديسو تنجرو Anak kan tahu film bergame kan sile wana kana je game sanin tuke Ustaz Ahmad difama yo si arke ma wani jara ke jara kana udi du jira ya tegeze atifasi arke dubin walin goda alaikum salam wallahi yerto Abu Muaz gabi saddetan ki ya rabbi ya ga mana sanda ko kan mara naga jirto jira alhamdulillah balio akam ya kami faya ustaz izani bali nukat maltate ya Allah la ilaha game mamba yani kana gode ka iya ada nukat indukup satemo akan mamar ustaz enne kallo makana wallahi fulli sa bayera tera arena منام الرفيسه منام نفر راسك chapa turiru fi masyaallah khairi dayya barida akam naga jirto Abu Muaz naga wala alhamdulillah yani imma Muhammad Bayan ra wanne da jirto yu Muhammad Bayan je chundu nabi isa male isa du no please stop Ustaz dari yasi jala dati an isa waga fatto fi mana ko ni mana ke samit bege mana ke yoge inninu buina jade war buina je fuse amma mana ke jira so bifumanin ani wanu manni je chun jade malin balleese wan kana jatte raguma raga farde takkitu matana deewu male an wallahi sa ebisu amanta fade waqe fata to obbale sakiya kan sabati wali galle abba fade kutan fete amanti fate kapente orthodoxy waqe fata buddhism amantan qabne saban kan koti amanta dan kan koti mit Muhammad an islama nin salata yo wanta cufa jade an akasi wan krade obbale sakiya arralle gobana dace to obbale sakiya nyami amma bayan obbale sakiya mi to injade ni simbe ko kan anjede na so bujura kana be ko hawlo beenu alkani wiya na jadu la ko san do mele ke sani barbad ani jachun takka video rete wan dur garte wan ni jade karan jannata karaboni yeti jannata garte wallaga malen sen nagu jade sani so batakkitu matana shawajade gabasa jara kayni qosa fakkati hin kofaltani amantarratti sobudamo baliye wan kana duga dubbachuda ya wala wan kana duga dubbachuda ani wan kana jechu an jireenyi nasira jira duf yo namni amanta ani beekumsa hunda sin beeku irra wallala nama tiktok irrati obresa ko wali galle wan inni beeyna tan beeku jira wan ani beeyna tan inni beeku jira maybe beekumsa amanti nara caalu mal umri dan nara caalu mala maybe ra caalu mala garte wali galle famous nara taw mala wali galle so wan yero dogoggore akka aada amantaajis akka oromoti nawma san gaafatan wan kana jedhe isaa fiddeessa baaliyyoo ko wan kana isaa fidde dubbii kanaan na dhufe kitaaba kamirraahi akkan bifuma haarawan hin iyyine wuy bilbila meeqa dawwala achi iyyaan arrabsa hin barbaadu dhiirtii waluma duratti walin na ixlaa yoo waan ni jette malee asitti dubartii kasaantu dhukkeen irraa kaasuu dandeesse amma arrabaan arrabni xuuchaan
lafeen qabu. Adigalee kana dhiisiin jedheen jarana daangaa rabbi tarkaanfate. Waan gartee obboleettiin tee nyaati faatee maama bayaan godhu jiran jara keenya man argitan isa akkam jedheen dubadha jana kana keessaanii barbaadee dubbisa na beekani. Hai akkamitti namni Oromoo fi Jawaar tuqe abbichuu tuqe isinitti dhagahamti gaafa gartee daangaa rabbi tarkaanfatame maa isinitti dhagahamtu akka feene teenan haa taane Islaamaa jechaa ofiin jechaa maqaa Islaamummaa moggaafachaa waan isaan dalagaa jiran jarana mixmixa dalagee hudduun namni dhiqatu ofuma if miidhu jiru. Qullaa shaawara keessa wal dhaabee harma dubartii xummaachaan qabdu akka achi keessaan baasu jiru. Safuudha booyaa kasna. Safu waan fakkottu dubartii akkanaa eenyu fuudhaafuu barbaada. Geema taphan waan ni jedhanii amma dhufan dhiisanii geemni zooroo dhumee baali jee'u. Deekama waan isaan dhufaniin eenyu ni kaa godheef fixatee jaartii namatti as baasa beelloo ittiidhe. Maal jechuun kuni? Eenyu maali jedhana? Ani fuudhee haadha mana kiyyaa maal asirraa gooti? Kasna haadha mana kiyyaa taate wallaa asirraa nare maal gooti? Gartee abbaa mana keetii maal taate tiktookiin kun isin himu bakka namatti wal saaxilu mana murtii itti wal himatu itti wal arrabsu waan dur itti wal janajjane wal balleessu ka du'aa itti arrabsu kan itti qabeenya nama qabna mari ittuma wal saaxilu taate abbaa mana keetii maa asirra fidda haadha mana keetii maa fidda nama keessaan wal beetu jaalallee duraan janajjante maas yeroo sitti maaf didda sagalee irraa waraabdee maa fidda teemaan fidin keenna kana sin lubbuu ati ta'e. Ummata kana rabbiin nu garsiifne ummata Baalee ummata Arsiidha ummata Harargeedha ummata gartee maaree kana Jimma ummatuma ijoolluma kanaatu rabbiin agarsiifne ummata Moroonuu majaanuu jarru Moromoo ummata mormee Moromoo qiyaama. Hai itti taphaate viidiyoo addunyaa oliin geessan maama bayaan irraa guurtanii geessan gaafa waan kun nurra dhuftee nuti irra deebisne ifiifuu ka dubbatee waan fadhee dubbatu mirga qaba nuti gaafa irra dubbanne maal oluu isa barbaachise akkaawuntiin haa kan na gaafadhu maaltu isa barbaachise kun. Dhiirti dhagaa cabsitee dalagattee fidu qabdi kuuli indee deemi taariba jedhan obboleessa osoo qabaatee ittiin dubbadda eenyu obboleessi isaa jira namni sheernaa godha. Ana jaalateen arrabsu. Akkasii haa godhu ani namni sappoortii na godhu kumaatama keessa godhus kumaatama mina bakka maalire yoo arrabsoo fadhe dhukki arraba kanuma laan. Kanuma yoo arrabsaa kabiraati arraba biraan lama qaba. Maali tokkichuma kana akka deemnu wayii firraa qabu wadabdeemne jechuun maarree jedhee achi arrabsee darasaa jedhee ulamaa jedhee sheekkanadha achi arrabsee kuni waan akkasiin gootu deemiiti markaza keetii deemi dalagadhu deemi geemallee taphadhu maali waan takka dhiisi waan akkana ilma haadha akkas godhe namaan jaami taa'ee boo ilma haadha akkas godhe innaatee maarree jedhan sanii beeytanii mi akkasii dalagadhu ati nagada kee barakaa rabbi siifaa godhu qadaammat atiis jiruu bareeddu si haa jiraachisu baaliyyee koo sanaa jiraachisu ankaruma gaafachuu olaan bira dhuunfa takka rakkina irraan qabu asirra wal barre malee guyyaa tokko sekendii takka wal argineen beeynu jaannaaf innis kanatti faama abeet. Dhimmi Muhammad Bayaan kun sirriitti irraa dubbatamuu qaba. Ani amma fakkeenyaaf akka waan inni diinummaa irraa qabutti na ilaaluudhaan ani haajaa kiyya miti dantaa kiyyas miti namni jechuudha waan barbaade haa jedhu. Quraanaa fi wangeelaa fi hadiisaan fidadhee dhufe silaa bakkuma san irraa naafanna. Maal jechuun barbaade mee asirraati taa'aa laala warra kaan amma ijoollota akka inni sadaqaa bifanni ittiin sadaqaa kadhatu kanaan warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa sadaqaa kadhatan bifanni kadhataniin bifa Muhammad Bayaan ittiin kadhatu nam tokko kadhatee hin beeku. Takka warri geemeroonni namni hiyyeessi jannatan seenu jedhanii hin beekan. Takka warri sadaqaa kadhatan yoo agartanitti ta'e. Takka warri sooshaal miidiyaa kanarraa geemii taphatanii jechoota garaagaraa dubbatanii nuti irratti duulaa turre kan waan akkasii fayyadamuu qabdan akkas gochuu qabdan jedhaa turre waan inni godhanii hin beekan. Karaan jannata nama geessu karaa dubartoota shawaadha nama jedhu dhageessanii beektu duuriyyee. Duuriyyee kan jedhaman sooshaal miidiyaa kanarraa. Hatta kana mitiiti rabbi yoo barbaade duuriyyee mitiiti namni abbaan fedhe yoo barbaade rabbi duniyaa makanatti naqananiise akaraatti abidda isaatiin naa gubuu hin jedhu. Fakkeenya mee aslii fakkeenya fudhadhaa. Aslii ammani fakkeenyaaf asliitiini wantoota inni irratti walii galu qaba wantoota inni irratti walii hin galle qaba. Isaan nama arrabsu irratti walii hin galu. Isa fakkeenyaa fi kunooti waan akkasiin waa barbaada akkas naa godha jedha. Guyyaa tokko garuu guyyaa tokko afaansaa keessaa nama arrabsu waan barbaade haa jedhu jechoota Muhammad Bayaan fayyadamu kana fayyadamee hin beeku. Ani duniyaa makana irratti naa darbee rabbi azaaba isaatiin naa gubuuti kana na gargaara
kana naa godha mana naa ijaaraa jedhee hin beeku. Dhuguma isa dhugaa dubbachuuf kana naa godha jedhee ani ni dubbatu argee hin beeku. Mubaarakiinis ilaala inuma kadhata social media kanarraa sadaqaa wanti geemii haasa hundi sadaqaa madha sadaqaa matti fudhadhaa isin geemii namni haasa hundi sadaqaa maaf haasa'a guutuunsaa amma ni namoota 2-3 maqaa dha'e malee jechuudha jecha Muhammad Bayaan jedheef takkaa yoom xinnaati yeroo meeqadhanni yeroo 2-3 yeroo gara yeroo 2 hin kafare. 27 ta'a doolaara 28 amma bumuwaas doolaara 28 rabbi taayida ofii sallee rabbi akka jechuun du'ama godha akkasii bakka akka bachuun viidiyoo maan waan gorsa ani goona maafin kana jedhe sanaan jijjiiramuu qabu mucaan kun sana gurguratee maaf sadaqaa kadhamu kuni beekta mirga isaati jenneeti dhiifne beekta waan amantaa gaafa tuqee wanta jedhe haala rabbi haa jijjiiru jenne ammado afaan nu dhibe waqii kata nama hunda anaafetillee rabbi nu asirreessu social media fakkaatan akka isaa seddu sanuma jechuufi isa duratti naasaa fadha malee kanatti haasawwan fadhuun barbaadu. Akkasii maaliif sanumaaf hin fidadhee miti akkasna ammado sanumaaf hin wanta fidaa jedhee malee jedhee malee waan xoyne nam malee. Guduraa nuti dubbannee obsan qabu kaadhag taa'ee si dhaggeeffachuudha. Sani khayri rabbi ago dhisa ento kan ayirdi isuma duratti itti yaabbalesa ko akkana seenin ta'u jennaan malee. Yani baga jiraata nama dhisa ajandaa jijjiira ani isa isin maal jechuudha Abu Muaz dhaggeeffadha ani isin duraan dhaabbadha yaada kanarratti ela na dhaggeeffadha Abu Muaz namni biraa gaafanni diini ela kiristaanonni iyyeessi muslimootaa jannatan galuu hin jenne kun iyyeessi jannatan galuu akkamitti how maaf irraa callifama. Gaafachuma saniifin fidee bara amma gaafachuu qabdi atis dayitee jechuun takka viidiyoo gootanii gaafachuudhaaf malee eenyu gaafan nammayye isnin jiru. Nama kana social an akka dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Akkaataa itti of ajjeesan fakkeenyaaf barbaree keessa taa'ee wanta garaagaraa godha miti. Wantoota hin taane hawaasa kana barsiisaa jira jedhanii seeraan wal qabsiisanii namni kun akka inni to'annoo seeraa jala gochuu ni danda'a. Sanii miti mirga isaati jechuun kun qixaaxaa fi waan godhu jiru warruma geema taphatu amma kiyya kana wal godhu jira. Waan mirga ilmi namaa fadha isaatiin godhu takka gaafa amantii ta'ee fi oromummaa waa tokko irraa dubban gaafa dhuunfaa isaa iffannisuuf imiicuuf qullaa deemuuf akkam godhan qullaan deemin amantiin jette jechuun malee. Barbaree bulbulee keessa taa'uun mirga isaa miti akka seeraan. Mirga miti. No hin deemin mirga miti akka seeraan. Akkuma seeraan mirga miti. Asan gaayoo asan yoo galte addunyaa sana yoo galte giiftaroota giifte. Anaafeetu waliin buusti booda. Geemaroota Itoophiyaa. Geemaroonni Itoophiyaa irra guddaan akkasii wal qixaatan san hunda itti gaafatamuu qabu. Itti gaafatamuu qabu. Seeratti jallisee malee buusti isaanii. Seerri barbarii gaa dhufu warreen gosa maal goree barbaree. Of ajjeesuu hin dandeessu. Beektaa kan akka seeraatti of ajjeesuu mirga hin qabdu bara. Indoo wamu kan ajjeesin seerri ofiin jedhama eega fajjee seerri maalti murteessa ifajjeesuu mirga qaba. Wanti itti murteessan hin jiru garuu an ofin ajjeesa jedhee maaliif seerri fakkeenyaaf namni tokko ofin ajjeesa gaafa inni jedhu nama kana qoratanii kuni hawaasa namoota sammuu isaanii jeequudha jedhanii gara jeequmsaatti fudhachuun danda'a bara Abu Muaz xiqqoo tokko dubbiseera waa'ee keeyyata Itoophiyaan ittiin bultu kan. Nama kana sanaan qabsiisanii miidiyaa kanarraa balleessuun hin danda'ama jechuu barbaadee walumaa gala. Aboga hundi siidhamu qaba mubaarak irraa kaafamee siidhamu qabdi gus. Qixaataa jechuudha bakka hundatti isaan hundi akkasii wal qixaatan yoo bakka amma bakka amantii. Ati walalla'uma keessatti ati waan gorsa viidiyoo keerratti dalagii itti gaafa harkattee dhaqi gaafadhu bakka harkattetti amma sii waa balleessa isii waa balleessi matana fidee maa waan kana gootaa. Yoo isa duuba viidiyoo gootee bar viidiyoon irra dalagdee sin jedhame kallattiin hin fidadde wayin tuqe. Kallattumaan fidadhee isuma walii galuu dinnee obsuu didee miti maal godha naga ammallee deemu guyyaa biraa carraa rabbiin akka niin fidee ammas yoo dhufe akkam godha bara. Inshallah khayri. Hikmaanis dalaguu diddee lolaanis dalaguu diddee namni nama tuquun jiru bara kana hidhamtee gallakkifamta maala kammu. So ito seera Itoophiyaati bara. So naanaasaa birri akkaawuntii kiyya homaa takka homaa naan jechuu jira. Eegana ayyamsiiseetiin. Amma warri uffata haaree akkaan bareedaa. Diree mana keetii kana fuudhee isaanuma ceenceessu wal ceenceessu. Akkas fa'aa wal qixaata waan ta'eef. Israafa karaa rabbiin irraa dubbata warra waa israafa kana jedhee. Eegallee. Maa kunoo wayaa jiru miti. Ituu maal godha ituu naan argate. Gogaa ofiitu gana cira namni gogaa ofiitu gana ciruu deema namni. Wayaaf bochaa suuta wayaarraan
foonirra lafa dabaruu deemteef cabsii jedha booda namni leencaan see kan naaf cabsee ta'a. Akeemaan dhaqajee egaan goota. Huccuu ta'e tana gabbuusii dirii isiin gurgurachuu jirtu kan sanaan gurgurachuu jirtu walitti kana dirii asan isa waan ni gartee biicaa kana gabbuusii ciriisiin jedha namni maal jechuu. Yoo akkam xiqqaate reyaala dhibba takka. Okay. Reyaala dhibba Akkasi. torbaatam. Yaa waan yoo jiraatanii deebi'a waan salaata zuuri dana biraayi. Jabaadhu inshallah jiruu bareeddu sinaa jiraachisu. Ustaad Ahmad Galatoomii. Isin argeen seenani nagaatti salaamu alaikum. Ayye galatooma jazakumullah. Kanuma akka waan biraatti fudhatiin ergaa ceccertanii isa biraan geessanis waan daqiiqaan isaa hojjaasaa malee isa duubaa miti never. Waa ceccertanii uummata kana waliin buusu jira. Uummata fitinaa itti minarraa gumbu'e tole. Arraa itti himani. Isa waliin isa duubaa soitanii jedhan inni asii hamile qaban qabani. Bu'idhaan jedhee of buuse. Akkas gizee bira deemtees laal akka laal dhaggeeffadha akka naasun xuhin an arrabsin. Gartee waa takka ani jechuun takka isan tuqu. Yoo inni arrabsu baran nama aadaa amantii qabu. Waliigallee abbuma fadhaa rukuta malee ani hojii kiyyaame arrabsamuufis hin dhufne nama arrabsuufis hin dhufne. Never takka akkasii bira dhayxanii maqaa kiyya gaafa bira dhoytan ni oowwaa jechuudha. Waliigallee si jaalannaa. Si jaalannaa jedhin. Haa takka maal nu goote narraa waan ajjeefne narraa waan nanne inni dogoggora keessi sirreessuuf wal sirreessuu dhufne. Hallaqee gaafa kafartees keenya gaafa shaada deebitees keenya gaafa daanga waan amantii keessan jirre fiddees sirra duulla. Gaafa waan kheyri daleeddees siif duulla. Inni siniin tuqu Ahmadii malee abshiraabu mu'aas sodaatina. Suma jalaa ni kana rukutu. Ammas ani isin finne mana keetii seente mana kiyya fakkaatti amma ana isin fide fakkaatti. Mana kana waraabee gallakkisa. Kasna booda dhufa hin deebi'a. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Ayya ramni jiru habajaan wal juwajja dona biyo angasu mungkin apa dagabin gabada. Na tumursis. Dia terus siaran anak. Na tumursis. Ustaz Ahmad. Na tumursis. Intumurre asap. Ayat tumur. Asana yerona naso. Amma gaafan xumuruutti nan dhaggeeffattu taanaan dhaggeeffadhu sitti hima. Nan dhaggeeffattu taanaan mana keetiin gadi bu'a. Gadi bu'ee akkuman viidiyootiin deebisii kenna sanan deebisii kenna rakkoo qabu. Siigalee koo hin fixanne dhaggeeffadhu. Dhimma siifan kenna maammee abshira biibii siifan kenna. Dhimman viidiyoo sirratti dalageetiin wal qabsiisee gaaffii narraa qabdu. Nagaafachuu hin dandeessa. Anis maaliif akkam viidiyoo kana sirratti dalage siif deebisuu nan danda'a rakkoo tokkoon qabu obboleessa kiyya. Galatoo. Hayya fixatte? Fixadheera. Hayya jalqaba irratti obboleessa keenya Ahmad. Ol bahi maaltu buuse hoo? Shootu deebi. Maaltu buuse? Yeroo haasoftu amajjiitu maasee malee obboleessa irratti shira akkanaan dalagu kuni diina kan keetii obboleessa kiyya si afaan hin beeyin obboleessa keetii miti. Namni mana warri modeetara qabda wayii buustan. Piliis nama hin buusina of tuulummaa keessa isaa guuttee jirtu tanas haasaa gisee haasa'u namni of tuulummaan hin haasa'u. Shira namarra dalagee sirnaan haasa'u. Laali modeetira kee laali maama bayaa yoo nama irraa gubbuudhu nama garii buusuun sirrii miti dogoggora yoo nama buuse ta'e. No. Beeka bu'ee fattaa laabara kakkamseete shallee amantiiti bara. Shallee amantiiti. Maama bayaan I think mirkaana kanaa tokko qalbii wanni godha obboleessa kiyyaa fi wanni jaamu hin jirtu obboleessa wanni jaamu hin jirtu. Akkamiin namni mana isaa gurguruudhaa fi gatii mana namaa godhe obboleessoo namni islaamaa tokko maal godhe fakkeenyaaf irratti duule wallagga dhaqee warqii jalaa guure moo Dubaayii jaartii isaa mana ijaasaa jalaa buuse hoolaa kana jala amantiin himaa ijaas gubbaa ta'e. Akkamiin namni mana namaa maamma bayaan sirriin jirtuun jedhee obboleessa yoo nama obboleessa islaamaa ta'e ofitti dhiyeessee maamma bayaan amantiin teenya akkanaa miti akkana jee gorse maal feeta rakkoon tantee maali sirna wajjinaa hin haasa'u akkamiin namni mana miskiina kanaa dhaqee irraa haasaa obboleessa maal ballee amma dhugumatti maamma bayaan nama zallamee ni qabaa jara keenya
Ani bar مثلا hankanna rabbi no wa barada kana malik narati bobbasan jabara. Amma lafatte narra habu jidan. Illentar no wa barada no barada. Dabe wallah wallah. Wallah جولة wallah. تنيا أنا اللي أتكلم كجيمان كم بيخو غيا جيم مو بانكنا نندفع نبوني جولة تنيا بليز فينتالي يوم ما قرتي شلة تكو خمسة تا وأبو مواز أما جيم نسا جينياني وماما بياني إيه أمانتا أستاذ ما يسندي سجى توري جراني بيتاني مي Ture غاربولتا ture jira tanaaf kana أما wacan an وان كان فشلة سورافي جيم إسا كان فشلة سوفي والكندي سني دفن لا دلقا ilaalama إساني abiyyoo waan isaanii kana jalaa waraabbachaa waan isaan ummanni hinaaftuun sheekota jettee binti islaamii saamtutuun gootu kana maama bayaaniin piroomoshina jijjiiradhuun jeen inni taa'ee isaanii hojii boo maali wanni akkanaa tun No, no, inni bara wajjaa solde maallaqa na ergi boleessoo deemiti. Hattuu jeeni barreeffoo abu muwaasanin. hay Walla kana jeen hattuu jee asii gaxareer. Gabbuu jeen hattuu ummata saamtaniitu fi anarratti tuultanii jeeni. saamtota sun saamtota No ambar ani innummaa nu arra akkamitti yaade bari yaade arra isaanii kanaan naagale arra No, wajjaabeeta mari'atanii miidhamuu dhufan. qabaara akka No, geemaa guyyaa mari'atanii dhufan. lama qabatame waan hamtuu afaanii baasiifnee mana hidhaa galchinaadha maaltu nannaan naagale sheeka tokko arra wal garre edaa isheen edaa arra wanni dubbii jajjabaan nannatti dubbatu edaa jaraa wal marateedha kannummaan amma isheen bar sheekotuma lafaatan dadhabeeran abu muwaas malee amma isaanummaatti isan natti obboleessa isaantu erge hidhata Si guddaa waliin qaba jeesan. jarri kun mootummaarra hariiroo hojii qabu gaangistiroota hin beekamu dahoo amantii godhattee jarri kun waan itti jirtu gaafa Wallahi, tokko wallahi. numa baati dhugaan ni baati. Gaagistaroota gurgurta. Maallaqa uummatarra saamanii deemanii miliyoona 16 jaanii wal lolan. Mamma bayan miliyoona 16 guurtanii fi maqaa nama zayitiin gubateen maallaqa miliyoona 100 ol guurtaniiti fiirra wal lolaa jirtan isin taasifaa jirra jechuun nuti. Hawaasa nuti. Hawaasa Oromooti hawaasa Muslimaati. Isin argaa jirra jechuudha. Sigalee amma ani waan isin jesan riippoortii oolteen buliin nuyi siyaasaa keessa waggaa dheeraa waan turree fi istiraateejii isaanii beeyna. Mari'atanii si dhufan ni kuffifnaa isa gartee waan kan akka hin godhanne goonaa jaaniiti. Ammallee miira keessa si naquu barbaadanii. Ambiidiyooti jabar ergi afeer eenyu kumaandara ajajaa waliigalaa ka poolisii naannoo Harariidhaa ergeetii kun jiran biidiyoon. Namni kun maali Qaamanis dhaqi. Waajjira si dhaqi. Namni kuni tokkoffaa siyaasadhaan wal qabsiisi. Namni kuni warra amma bakka namni qawwee hidhatee fannoo mucaan kuni amantii islaamaa ani amane malee sabaan kiristaanaa ni beektanii amaaraa ni beektanii sabaan fannoo wajjin hidhata qabaachuu danda'a. Simiiruu danda'a beek hin beektoti. Kanaafi waajjira dhaqi galmeessi. Naannoo Wallagga keessatti namoonni qawwee hidhate baay'ee tokko jira. Uummata fixaa jiran Oromoo. Sigalee kanaaf dafiiti riippoortii godhe. Dhugumaan siin jaa riippoortii godhe. Si balleessa jarri kun baalageedha. Sigalee amma muwaas jettanii kun gaagistara fuula isaa laal. Nama raamata rabbii onneen isaa raamata qabdu fakkaatu jechuudha. An nama raamata qabu nuuratu fuula isaa kanarraa ifa nama qalbiin isaa rabbi sodaattu. Nama keessa isarraa rabbi sodaatu. Sigalee rabbi sodaa isaa rabbi nu haa kennu. Wal hasaduun gaarii miti. Wal miidhuun wal zallamuun gaarii miti. Wallahi sinje. Kanaaf amantiin abbaan rabbii amantii ilmi namaa ittiin of tissa malee amantii nuti tissinu amantii abbaan rabbi. Rabbiitu asiin eege amantii maamma bayaan osoo qawwee fudhatee gabbee amantii waan godhus hin qabu garuu maafiyaan uummata islaamaa dogongorsiiftee Muhammad bayaanii fi uummata isaa addaan baasuudhaaf wal lolchiisuudhaaf walitti duulchisuudhaaf piroojeektii qindaa'ee ittiin deemaa jiranii jechuudha. Kanaaf mucaa kanarraa dhaabbadhaa wanni nuti isiniin jennu dhiisaa miskiina isinirraa jiraatu namni kun fuudhee ilmoollee godhatee jira mana tolfatee jireenya isaa haa gaggeeffatu piliis rabbi sodaadha irraa dhaabbadhaa. Ana ganumaa jechuu barbaada gara mul'ata. Maaluma godhin gaara. Nama tokkollee hin tunin. Hunnummaa ani nama godhin. Aboo obboleessa kiyya bakka akiraa hin fedhu yoo nan jiis mirgan qaba obboleessu. Naman tuqu nama gaa hin jiru bakka mee eessuman dhaqan jaara ummatuma kanarra yaa obboleessa kiyya. Oke birraa oke mee oke saba biraatti gallo. Oke akkam taana.
Nama tokko Mama nama arrabsaa hin jiru. Mama bayaanee eegi saba biraatti wanni galtuus hin jirtu. Oromooni amantaa adda addaa ol dandeessee wajji jiraatti. Jarri kun dhugaa yoo dubbanne amantaas hin qabu. Jarri kun aayidoloojii suudii tanii nan duratti jawsan qabatanii biyya teenya balleessaa jiran. Amantaa miti kun. Aayidoloojii aadaa Arabaati wanni isaan itti jiran. Namarratti jannata bitachuu azaaba gurguruu wanni kun aadaa isaaniiti. Amma dhufanii wanni isaan kana jettee ati Oromoon itti buutu hin jirtu. Biloog godhi mucaa riippoortii godhaa jiru kana biloog godhi Maamad Bayaan biloog godhi mucaa kana. Biloog godheen jira. Yaa biloog godhi yaa. Ka riippoortii godhaa jiru deemi riippoortii nama waa hedduun hin dubbisiisin adiisa. Akkasi Maamad Bayaanii jara kana I think irra dandeessee waa hedduu irra argamte. Binti Islaamii riippoortii eenyu riskoo tawaa daabboo jiraasaa holdisanuu bar Oromoon tun bar ana malee. Amma nama qaama saalaa meeshaa isaanii hudduu ol qabanii uummata jaallisan san waa takka hirraan dubbatan jechuudha. Aboo bar amma hantuuta kan ijaaratan. Moniitara biti mucaa shaajuu kana biloog godhi mucaa shaajuu kana biloog godhi. Biloog godheen jiraatu. Okay barreessaa jira malee. Akkasitti abiyyoo nyaata nyaadhetan ofaa walitti deebina ishee. Yaa abshirra.